Jechatu na hanqate maalumaaf viidiyoo kana galataa fannu fe amma dhumaatti na dhaggeeffadha hiriyoota keessaniif sheer godhaa jechuudha sheer gochuun dagatina guyyichi jimaata galgala ture eebba kitaaba dhaamsa dhaamolee nabaanii shaafiitiin barraa'u ture seenaa addaatu galmaa'e waan hin argine hargine namoonni achirratti hirmaattanii hundi keessan galatooma namoonni taappiidhaan namoonni sheerii namoonni kitaaba bittan hundi keessanuu warri nu faana dadhabdan hundi keessanuu galatooma seenaa addaa galmeessine namoota waadaa galfanne miiliyoona lamaaf naannoo 100,000 waadaa nu seenanii funaanuu dandeenye jechuudha garuu kan addatti immoo waan addaa tokko wanti sirriitti himnu miiliyoona tokko 100,000 kitaabni tokko caalbaasitti gurgurame kitaabni tokko jechuudha eenyutu biteedhaan jechuu dandeessan ijoolleen gola oromiyaa keessaa sagantaa kana irratti hirmaatan wallaggarraa sikkoo mandorraa jimmarraa hundi keessanuu kutaalee oromiyaa gola oromiyaa hunda keessaa warri hirmaatan ammallee hedduu galatooma warreen immoo taappiin warreen sheerii nu jala gatteessanii hamma lafti futtinuu wajjin teessan baay'ee galatooma warreen kitaaba 1,000 kaaftanii hanga 100,000 lakkaa'amutti bittan hedduu galatooma warroonni waan ittiin bittan dhabdanii sheeriif taappiin nu jala teessanii nu hordofaa turtan ammas galatooma addatti naman galatoofadhu kitaaba tokko caalbaasiin kabite ilma sikkoo mandoo dhalataa baalee fi ilma abbaa jifaar walirkatti qabuudhaan ahmad jedhama ilma sikkoo mandooti guumaashoo walirkatti qabuun kitaaba tokko birrii miiliyoona 1,600 bitan jechuudha bitanii hin dhiifne akkasumas ilmi sikkoo mandoo ahmad eega kitaaba bitamee ka'e booda artistiin Nafiisaa Abdulhaakimiif naagannaa kabajatu malaafi jedhee artistiin Nafiisaa Abdulhaakimii kitaaba miiliyoona 1,600 bitame artistii Nafiisaa Abdulhaakimiif kenname jechuudha walumaa galatti namoonni hedduun mataa nabaanii dhaanii dhoksuuf yeroo hedduu akka mataa keessa gadhaamee dhokachuu didee ittiin taggee ol ba'ee mul'achuuf katattaafataa jiru ammallee nabaanii mul'isuuf irratti hojjechuun gahee keenya isa guddaadha garuu warri irratti hirmaattanii sagantaa sana aga sana nu uwwiftan galatoomaa warri kitaaba bitattan galatoomaa ulfaadha warreen achi jala teessanii isin galchuu dhabne yeroo nu hankaake immoo dhiifama nu gaafachaa ammas sagantaan kitaaba gurgurtaatti fufa waan ta'eef nu faana turaa bitadhaa kitaaba nabaanii kana bira dhaabbannu nabaaniin yeroo hedduu feemesiidhaan mataa gadhaamaa kaabineen mataa gadhaamaa ture kana dura kitaabni isaa duraallee utuu dheebbafin seenaa danuu qaba seenaa isaan dheera ta'uun kaasisinitti hime waan ta'eef mucaa kana ol qabuun dirqama kootiif keeti nabaanii bira dhaabbachuun dirqama kootiif keeti dhaloota barateedha dhaloota zimmi jedhee yookaan hannaan beekame osoo hin taane dhaloota sammuu qabudha dhaloota sammuun beekamuu barbaadudha waan ta'eef beekamtiis akka argataa deemuufis argateeras kanaa ol akka fagaatu abdii guutuu qabna inni guddaan ijoolleen edda caalbaasii irratti hirmaattan miiliyoona 1,600 ilma sikkoon mandoo oromummaa qulqulluu nutti agarsiifte mootii ulfaadhu galatoom yaa ahmad yaa guumaa shaw galatooma wallaggarraallee maatii kiyya waan ta'eef addatti namnan waamee galateeffachuu barbaadu nama maqaan isaa mootummaa jedhamu maallaqa guddaan kan hirmaatteetillee hedduu ulfaadhu maatii kiyya addatti namoota hedduutti hirmaattanii ijoolleen durbaa hedduutti hirmaattanii ijoolleen dhiiraa hedduutti hirmaattanii hundi keessanuu oromiyaa kutaa 11 keessaa kanneen hirmaattan hundi keessan galatoomaa warri amma ifaatti nu faana turtan galatoomaa jecha isiniif hin qabu garuu walii galatti birrii miiliyoona 2 naannoo 1,600 olii galmeeffanneerraa hundi keessan immoo akka akkaawuntii irra galchitan kabajaa isin gaafanna ulfaadhaa galaa jirasi risiitiin nu dhufaa jira ulfaadhaa galatooma jecha isiniif hin qabu isin galateeffannaa dhumaafan dhufe nan dheeressee bum nabaanii shaafii kee oluma in mul'atta kun waadaan abbaan fedhe warri nu malee si dhoksuuf si ukkaamsuuf hojjetullee nus aarsaa kaffallee warra si dhoksuuf deemu sanaan lakkin dhoksitanu nutu faana jirraa jennee agarsiifna kanatti hin dandeenya